Ijoolleen narra ijoollee narra gurguddoo namni nan tumin hin jiruan. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana kan fayyada. Aljazeeraan naaf feeree New York irraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Sirboonni baay'ee bareeda tokko kan taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee na fakkaata kan taaddala. 2013 immoo tokko nyaatu kan jedhu tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaalu isa dhaggeeffachaa. Tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa bakka taate wal gaggalaa hanga stuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beektaa. Ana danfe jiru gaafii nama danfisu na gaafatte. We have Jawar Mohammed, and Jawar is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawar, it's great to have you in the stream. Thank you for having me. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Nuti Oromo da jechuun isaan maraachuu eegallan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Kagara fuuldura odoo ixaana qabaatan irra buufneet. Irraa ina sila. Takka buna danfifneet wanni isaa maal fakkaata kaja'u yookiin immoo qallee moora laallee sila murteessina. Kagara fuuldura rabbi qofa beeka. Fedhii aartii guddaan qaba. Osoon gara siyaasaa goruu baadde haati akkan doktora ta'uu barbaadde. Ani immoo sagalee na jallati malee sila wallisaa afaan ta'uu barbaadde. Budaan na nyaatee dhiisee malee walaloon barreessa ture dur. Muuziqaa warra gurraacha yoongaa kanatti irraan oola. Muuziqaan gurraacha sagalee namni akka gurraacha qabu hin jiru afaan Ingilizii keessatti hin jiru. Ilma hin jirre beek. Ilma hin jirre. Muuziqaa Ameerikaa kan muuziqaa godhe muuziqaa warra adii hirriba nama raffisa guyyaa otoo sirban. Gurraachi garuu gaafa gabrummaa irraa kaasee sirba ajaa'ibaa sirba ture beektaa. Garuu diinagdee jalaa kuffisan. Har'a Eeshiyaa yoo dhayitan, Chaayinaa yoo dhayitan akka Tupaakii fi akka 50 Centiitti surree ol harkifataa deemu. Gaafan barata gaafan afroo qabu sani Adaamaa mana barcaa tokko taa'eetiin na duuba nama afaan Oromoo waa'ee aartii haasa'u dhagaye. Maraataan kun kabijee hoggaan garagalu maraatuma saniin argee jechuudha. Mana barcaatti wal agarree mistira baafne gurba. Antakka dikkisii qopheesseetis dhaqeetis hin beeku. Gaafa sargii xiyyaa'u namni hanganaa dhufee hin beeku bee nama shaniit ture. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhama. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fikir bafikiri hundi isaa. Naqaanesiti amma. Wanni raafamu yookiin dhadhaa baasaa. Yookiin anan balleessa. Guyyaan sabaasa olomoota hin geenye ganaadha. Guyyaa maqaa. Kan ijoollummaa marraa rakkumarran ture. Gaafa mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasu naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin hin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo san. Gootummaa sodaas hin qabu. Waanuma ol deemaa natti fakkaata. Gootummallee hin qabu nama. Sodaallee hin qabu. Namummoo harreedha jedhaniisi ka samii ol laaltee hagam fagaatettee dhiitoo utaalte. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo dura rabbiif galata galchuu qaba. Warri abaa kun dhufeetti nama barate fidaa jedhaniin jedhan. Nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan. Gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u. Maal jennaan namni barate sodaattudha jedhan. Warri dandeettiis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Namni Finfinnee jidduu dhaabatee nama arrabsaa jijjiiramni hin dhufeedha. Achi taa'ee. Nama arrabsuu danda'uun isaa sunuu jijjiirama tokko. Jijjiiramni baay'ee dhufe namni akka fedhetti deema akka fedhetti dubbata. Inumaa'uu haga isaa kenname ol bargaafateeti kan deemaa jiru namni beekte.
namni baay'ee nama beektaa siyaasaa nyaachaa jiru kun waan biraa waan nyaatu waan dhabeef kana namni baay'ee hubachuu danda'u qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa one truth there is absolutely zero logical reason. Rabbi jaati. Booda gaisitti hima. Kijibaan garaa isin bohoo isinu. Tanan shakkina biyya bulchuu deemna bar. Hai gana amma barte ko hiixatu jirra. Dubbu dubbiyu ne galle. Boy jaaba ummata Oromoo dimookiraasiin barsiiftu irraa baratta malee. Isini galee kaanu wanni biraan jiru. Shilinguma gara lamaan na mul'atti beeyta. Professor kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Abshira qaallichi gabaabaa sun hedduu naasa'u beeyta hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Naannoo abaawoon keessa ture irratti hin guddanne. Seenaa fi abbaa himata. Abbaa iffaarsaami. Aartiin Oromoo boo'icha keessaa bahuu qabaa akkana nu godhanii keessaa bahuu qabaa. Ka isin gargaaru ol kaasaa dhaadheessa. Ka isin hin gargaarre gadi buusa busheessa. Haaromsi hin jiru jettani. Haaraa'uu dhiinsi moofa'uutu deemaa jira dhugaa sanatti. Dheengadda hoggaa jedhitti wachu hantuuta bishaan seene fakkaatti. Angaraa na gubataa jechuudha. Goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa fuufanii hoggaa namni itti dhiite maanutti dhiittaa jedhu. Maanoo ofumaatu hiittanii fiikaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Ameerikaa ka godhe. Ameerikaa ka godhe. Waa sadii. Tokko CNN. Lammaffaan Hollywood. Sadaffaan hip hop muuziqaa isaaniiti. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu. Nu beektaa dhugaan qabsoofna karaa mo'anna. Dhugaa ormaan tuyyu. Finfinneen mana sabaaf sablammootaati. Dhugaa tana hin galchinaaf. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tana nuuf haa galchan. Nageenyi qabu kana lamaaniin. Nageen qaba. Rakkoon hin jiru. Bara tokko Adam Haaruu sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa. Sirba baay'ee baasa inni 80moota keessa baay'ee baasa Adam. Adam maaliif sirba baasuu dhiifte jennaan zabana raachi haroo haramaayaatu callisee lafaan banaa'ee jedhedhan. Oromoon keenya kan beeku qabdan dargaggeessa waggoota 5 dabre kana itti ijjatee sirna abbaa irree firraa fuudhe amma waan hurkaati yaanaa kennaa jee abdataa jira. Waan dalagee shaqqalatee nyaatu dhabnaan saameen nyaata. Zulmiin akkanaa kun dhaabachuu qaba beekte. Garuu bilisummaan heeraaf seerri sirritti hin tolfamin bishaan maagada hin qabne. Bishaan maagada hin qabne gara hundatti yaa'et ooyiruu obaasuu dhiisee ooyiruu lolaasee biyyee dhiqee dhabama godha. Akkasimi moo isin warra katamaati. Warri magaalaa kun beekta fakkeenya qonnaa kanan galuufi. Gaafa geeshootumaa isintu ture jechuuf. Gaafa farsoo hedduu sabboonummaa jechuun xiinsammuudha mataa namaati. Har'a Oromoon bosona keessa qawwee qabaatee deemu qaawwa nutti bana mirga akka Oromtichi inni qabu. Amaartichis Guraayitichis hin qaba Oromiyaa keessatti qabaachuullee qaba.